keenya irra bulla. Mucaan kun mucaan yaani arjoonatti fakkaata. Dhugaadhumaan unuuf du'e kaayyoo Oromootiif du'e gabrummaa keenya nurraa buusuuf jedhee falmaa irratti du'e mucaan kun. Kanaafuu ilmaan Oromoo amma dhumaatti galuu qabnu. Warra lubbuun jiranii mana hidhaatti dararamaa jiranis immoo baasuu qabna. Oromoon baasuu qaba. Oromoon kana dadhabnaan egaa maal godha inni keenya gatiin qabachuudha. Falmachuu qabna, baafachuu qabna. Warra jiran lubbuu isaaniitiin baafachuu qabna. Hacaaluu immoo bilisummaa arguu qabna. Hacaaluu keessaan bilisummaa arguu qabna. Warri hidhaman immoo hiikamuu qabu. Nan dadhaba maalin jedhaa wanta baay'eetu gana harkaa bada yeroo waa'ee isaa yaadadhu. Suutuma suutanii wanta na gaafattu deebisaa lattu. Heeyyee anamma gaa kunoo dhugumayyuu ijoollee shamarran durbaa xixiqqootu daandiitti ba'ee jira. Waan haaraadha kun seenaa biyya sanaa keessatti waan ta'e hin beennedha. Isa kan akkamitti ilaaltaniin jedhe. Yeroo isaati. Yeroodha. Maal sitti fakkaate ubbare Oromoon ubbare nu goyyoomsanii nurra buufatanii daawwaa qoricha isaanii nurra buufatanii nutti taphatanii nu hadochanii daftara isaaniitiin nu hadochanii hamma kanayyuu shamarran keenya dargaggoon keenya muguun qabu ture du'uun qabu ture baduun qabnu ture. Maali mee dhiyoodhumatti barattoota yuunivarsiitii biyya Habashaa keessatti baratan isa kaan ajjeesanii isa kaan hidhanii isa kaan lafa isaan buusan kan eenyu gaafanneerraa namni gaafate jira. Biyya mootummaa keessa ani mootummaan kun jira ta'e ani mootummichi maal akka ta'e hin beeku. Mootummaa nugusan ta'a jedhee qabsaa'us argee hin beeku. Mootummaa sabaaf qabsaa'u hin beeka. Inni amma inni jabana kana garuu nugusan ta'a. Harmee kootu nugusa taata naan jedhe. Anaaniyyuu doktora taata jetti harmee koo. Haatu fi waan baay'ee nama hawwiti. Yookiin doktora yookiin barsiisaa yookiin uuma tokko taata. Sooressa fa'aa taata jetti haatu fi waan isheen nama hawwina hin jiru. Haati koo nugusa taata jedhee nugusan ta'ani hawwii ishee haasofte. Kuni mucaan daaddeedhaan deemu akkasitti naaso'an. Naaf hin galu yeroo ammaa kana nugusan ta'a jedhee namni hin qabsaa'u. Ani haasaadhuma iyyuu kan hin jibbe. Interviiwumatti dhiyaachuu iyyuu lattuu koo kan hin jibbee fi na jibbisiise wanti ta'aa jiru. Akkamitti namni nan baradhe jedhu tokko. Namni digirii meeqan qabu jedhu tokko. Namni anammanan gaa beekaadha jedhu tokko. Haati koo nugusa ta'inaan jette. Akkamitti jedhama kun? An waanuma ajaa'ibaati. Mucaa dhalattu natti fakkaachaa jira. Kanaaf dhugaadhuma ani gorsumaan kennaaf irruma deebi'ee dhiifama gaafachuu qaba saba Oromoo kan. Akkamitti nugusan ta'a haadha koo natti mee jedhe. Dhimma isheeti ka. Nugusa dhiifte waan fedhe samii keessa waaqa taata yoo jette dhimma isheeti. Malee unurratti miti nugusummaan isa. Nugusa feena miti nuti bilisummaa feena. Biyya abbaa keenya irratti nagaan jiraachuu keenya malee nugusummaa isaa feena miti. Kanaaf nutti dhaadachuun isaa nugusa hin qaana'u namni annan qaana nama qaaneessa. Kanaaf hundumtuu nugusa ta'uu hin hawwata garuu hin himamu akkasidha. An nugusaaf hin deema nugusa ta'uuf hin deema kanuman jibbe waan dhaga'uu hin barbaanne keeya kanumadha. Isa kanatu fooyyeffatee uummata kana dhiifama gaafate baay'ee gaarii haasaa akkasii jechuudha. Tole Aadde Ilfinesh artist Aadde Ilfinesh Qannoo isin qabsoo keessa turtanii durumaa kaasee mee ga'een dubartoota Oromoo qabsoo keessatti maal ture akkamitti ibsitu? Dubartoonni keenya duriyyuu ijoollee waanuma bosona keessaa ta'e arguu dhabne malee ililchaa lolu kan sirriifu dhalaan keenya durumayyuu. Seenaa adda bilisummaa Oromoo keessatti waraanni adda bilisummaa Oromoo ililchaa lolti dhalaan keenya. Yoo dhaabbattee lolte malee ciiftee illee shorroqxee illee loltu beeku. Kun seenaa keessas jira. Argineerras waliinis dirree deemnee argineerra. Ililchaa lolu jilbeenfatanii shorroqanii lolan dhalaan keenya. Dhiirri yoo duduuba lolu ta'e yoo duduuba deebi'uu fedha ta'e ani isheen gootu waan ajaa'ibaati dhalaan keenya jechuudha. Kanaaf ililchaa lolu malee sodaachaa loluun illee hin jiru. Dhugaadhumaan egaa utuu bilisummaan keenya dhuunfannee bakka geenye waggaa meeqadha kunoo bosonatti goota meeqa dhabne goota meeqatu wareegame seenaan hin dhokatu gaaf tokko seenaan isaaniin baata akkamittiin akka dhalaan Oromoo loltu akkamittiin akka dhalaan Oromoo boojitu gaaf tokko seenaan sun hin dhufata yoo biyya keenya dhuunfanne dhalaan keenya durumayyuu gootadha hin mul'anne malee. Hin beekamne malee dhukkaamamne malee dhalaan keenya duruu gootadha.
Tole, egaa artist Adelfinesh Qannoo isinii artistiidha. Mee ga'een artistoota Oromoo qabsoo Oromoo keessatti maalidha, akkamitti ibsitu? Dhugaadhuma waa'een artistootaa ga'ee olaanaa qaba. Artistoonni baay'een itti dararamaniiru, baay'een itti wareegamaniiru, baay'een itti hidhamnee ani fakkeenyaaf mataa gogaa haaddadheera. Artistummaa kooti malee waan hin godhe hin qabu. Aartii keessatti baay'ee miidhamnee, hagabuu bullee hojjennee, qullaa deemnee hojjennee, mana bulluu hin qabnu. Akka har'aa kana sitti hin fakkaatiin Oromoon ofitti sin butu ture. Bara nuti artistii turre. Oromoon illee ofitti nun butu. Bakka bulluu hin qabnu, bakka rafnu hin qabnu. Mana hidhaatti dararamnee, hagabuu bullee, hagabuu oollee waan baay'ee dabarsine. Artistiin waan inni hin taane hin jiru. Isa har'a ifatti baane sitti hin fakkaatin. Bara nuti qabsaa turre dukkana ibsaa gaanii keessa ture. Baay'ee dhamaaneerra. Artistooti Oromoo hin ajjeefamuu, hin hidhamuu, artist Eebbisaa Addunyaa kaasuu dandeenya, Usmaayyoo Muusaa kaasuu dandeenya. Akkasuma immoo dhiyeenya kana immoo artistii Hacaaluu Hundeessaa kan dhiyeenyaati. Maaliif artistoota Oromoo irratti xiyyeeffata mootummaan dhufaa darbaa? Maal egaa nuti xinnoo ishee Oromoo miidhaa Oromoo dubbannaa, kana lagaan nu godhe dubbannaa, hin tuttuqnaa, waan isaan nu godhan sana tuttuqnaa. Isa sana akka beekamu hin barbaadanii, akka dubbatamu hin barbaadanii. Hacaaluun gaddaa harreedhaan dhufee war farda hate gatee du'e waan garburaan tokko hin jiru. Fakkeenyaaf daadhii Galaan mucaa jedhamu sana mee sirba isaa duuba deebi'aatti dhaggeeffadhaa, waan ajaa'ibaati. Qe'ee isaatti dhaqanii ajjeesan. Mucaan kun aartii waa'ee waan Habashaan nu goote, waa'ee Minilik, waa'ee Haile Sillaasee sirbe dhaggeeffadhaame. Anuun argineen ture san Habashaan garuu argiteetti. Dhaqanii qe'ee isaatti ajjeesan. Kanaaf artistiin dhugaadhumaan isinitti himaa jireenya ayyaanaa ukkaamamee bakka inni bu'e badee hafee artistiirra miidhaa guddaatu irra ga'e. Oromoon hin beeku natti fakkaata waa'ee artistoota kana. Waan guddaa dabarsine beela eebuusidhaas du'as dabarsine garuu hanga uni taane hin himamu, hin kaafamu iyyuu. Maqaan artistootaa badaayyuu hin kaafamu jechuuf hin danda'ama. Tole, egaa gama biraatiin yeroo amma hooggantooti siyaasa Oromoo jajjaboon kan akka Jawaar Mohaammed, Obbo Baqqalaa Garbaa, Abdii Raggaasaa, Lammii Beenyaa tokkummaadhumaan mootummaan walitti qabee mana hidhaatti naqee jira. Inni kun maal agarsiisa mee Adelfinesh? Egaa kun humnumaananii nugusa ta'a. Isin biyya Oromoon ofiif filachuu hin danda'u. Anatti isinii murteessaa. Akka Habashaan deemtetti jiraadha. Isa duriitti isin deebisaa. Isa durii caalaa bara dargiyyuu wayyaa, bara wayyaanee nan galateeffadha iyyuu ni wayya naanayiitu waan fedhe iyyuu naana gootu malee akka inni baranaa waan ajaa'ibaati. Inni waggaa kanaa waan ajaa'ibaati Oromoo irratti. Kanaaf amma waa'ee yoo nuti dubbanne, yoo nuti waa'ee mirga keenyaa dubbanne, yoo nuti sirbine, yoo nuti aktivistoota kana kan akka Jawaar Mohammediin qeerroo duukaa ka'ee dhugaa halkanii guyyaa qeerroo jajjabeesse akka isaan ciman godhe. Hacaaluu sababa godhatanii beektota keenya, aktivistoota keenya, hogganoota keenya hidhaatti naqan. Amma hiriira ba'anii warri Habashaa Jawaar Mohammed fannifamuu qaba. Jawaar Mohammed du'uu qaba. Hin jedhamu akkas. Kuni waanuma addunyaa irratti waan hin jedhamnedha. Namni du'u maaliif du'a? Qaalamuutti isaaf ta'a, du'uutti isaaf ta'a. Jecha akkasii Habashaan hamma hundeetti nu seenteetti. Isa kanaaf Oromoon halkanii guyyaa tattaafatee shamarran dargaggoon jaarsi jaartiin kaan duuti nafu joo. Duuti nafu. Waggaa ishee dheeraaf gabaabduudha malee hin du'in hin hafnu. Bilisummaa keenyaaf lafa jirru hakaanu. Mana ciisa seentu du'aama jiru.
mana keessa gawwaamtee barri irratti ajjeesaa jirti. Kanaaf hajabaan nu jedhu. Tole egaa himee Oromoon roorroo akka sabaatti irratti deemsifamaa jiru kanaa jalaa ba'uudhaaf maal gochuu qabaa jettu adde Artist Delfinesh Qannoo dhaamsa maalii qabdu Oromoodhaaf biyya keessaas biyya alaaf qeerroof qarreedhaafis dhaamsa maalii qabdu? Tokkummaadhaan ka'uudha. Tokkummaadhaan ka'uudha. Ishee gandaan walirraan abaluu achitti dhalate abaluu ganda kooti. Abaluu kasaasaa loqonni hin barbaachistu ishee kan Oromoon dhugaan mana isinitti maa Abii duukaa wallaansoo dhiisee tokkummaa isaa duukaatu wallaansoo qabee bareedaadha. Tokkummaatu nu moosisa. Tokkummaa keenyatu nuufi laawuncharii keenyadha. Tokkummaa keenyatu mirga keenya. Tokkummaa keenyatu bilisummaa keenya nuuf. Tokko taanee kanaan kutaan kudha tokko borga nama bilisummaatti baana fagoon jiru. Tokkummaa yaa ilmaan Oromoo. Tokkummaa. Ani hamma kootti yoo isinitti mul'atu dhiigeera, dadhabeera, itti dhukkubsadheera, mana hidhaatti dararameera. Adaraa keessan waan isin kadhadhu, maqaa Oromootiin kan isin kadhadhu, maqaa sirna gadaatiin kan isin kadhadhu tokkummaa. Tokkummaa keessan adaraa lafee warra wareegame, adaraa dhiiga warra wareegame, tokkummaa keessan cimsaa waliin qoonnu. Ani kutaa 11 keessa iddoon barbaade dhaqee bashannanee jiraachuu mirga kooti. Atis akkasuma. Kanaaf tokkummaa keenyatu dursa. Tokkummaa dhiifnee waan garbiraa yoo lallabne gatii hin qabu. Tokkummaa keenya dura haa qabannu jedhe. Tole egaa mee xumura irratti yaada afeeraan gaaffiif deebii koo xumureera. Yaada hafaa naa hafee jira yoo jettan kan itti dabaltan yoo jiraate carraa xumuraan isinii kenna. Uummanni Oromoo afalmatu mirga isaa falmachuu danda'a garuu akka seeraatti. Amma immoo uummanni Oromoo afaanuun qabu Oromoo ishee jettu sanaan dhumaa jira du'aa jira adaraa waliin dhaabbatu.